Akkam jirtu daawwattoota keenya baga nagaan dhuftanii. Warri baatariin keessan dafee isin dhumuu yookiin immoo isin rakkisuu jiraate har'a akkamitti maal akka ta'e yookiin immoo maaltu akka isin rakkisaa jiru deebii argattu jedhee yaada. Na hordofaa. Chaanaalii kana subscribe godhaa. Waan akkasii wantoota barsiisoo ta'an wantoota teek ta'an isiniif gadhiisna. Maatii ta'a. Isinitti agarsiisa. Egaa settingii keessa gallaa. Settingii keessa galleet my phone isa jedhu keessa gallaa. Edda my phone keessa gallee build number isheettu yeroo 7 tuqnaa jechuudha. Innaa tuqnu isinii banama. Developer option kan jedhu jira. Developer optioniin isinii banama jechuudha. Achi gara developer optioniitti deemna. System ishee jettu bira deemna. Achi akkuma bilbiloota garaagarummaa qabaachuu danda'a, garuu build number yeroo deebitanii tuqxan amma 7tti isin tuqsisee booda developer optioniin keessan on ta'a jechuudha. Samsung irrattis jira, Tecno irratti hunduma irratti isin hojjeta. Achi developer optionii kana bananna jechuudha. Eddaa kun active isheen kun jechuudha. Developer option active edda ta'e booda gadi buuna jechuudha. Gara dhumaanatti fakkaata. Kun akkuma argitanii background process limit isheetu barbaada. Edda ishee argattanii booda appilikeeshinoonni itoo nuti hin beekin yookiin immoo duubarraan edda nuti fayyadamuu dhaabnes duubarraan process kan godhan background process kan godhan limit godhan qaba jechuudha. Kanaafuu maal goona? No background process jettu tuqna jechuudha. Isheen tuqnu processing godhu gaafuma nuti fayyadamnu qofa baatiriin keenya xiqqoo hir'ata jechuudha. Itti fayyadamaa waan isin fayyadu natti fakkaata. Tipoota akkasii yoo barbaaddan subscribe, like godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Galatoomna.